Tole viidiyoo kana dhageessanitu sagalee lachuu walirra bu'ee garuu na jalaa waan tokko akkasiin kanarraa hubattan abdii guddaan qaba jechuudha. Tole nagaa baraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani jira nagaa kootti galata waaqayyoo. Inni madda nagaa keenyaati waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu. Hundumti keessanuu baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Sheer kompileen kiraayii gochuu hin dagatina isiniin hin jedha. Hamma dhuma sagantaa kootti immoo na waliin tura. Asitti dhaggeeffadhaa waan kana. Viidiyoo kanarraa akkasiin abdii guddaa barattan abdii guddaan qaba. Maaliif warri amantii kiristaanaas warra amantii musliimaas warra miti amantiis hundi keessanuu maal akkasinirraa barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif viidiyoo kana lamaasaa maaliif wal bukkee qabeessanii fidee yoo jettanii akka waan tokko irraa barannuuf jechuudha. Waan nu hubadhe tokkotu jira. Ilmi namaa bara jiraatu keessatti wanti jiraatu keessatti dirqama amantii tokko godhachuun dirqama namarra jiraata. Amantii musliimaas ta'e kiristaana waaqeffataas ta'e wanta kamuu haa ta'u amantii kamuu tokko amantii dhaabbataa tokko godhachuun ilma namaaf barbaachisaadha. Garuu maal hubanna seetan amantii kana keessaa jechuudha. Wayii sirboota kana keessaa fi sagalee dubbii waaqayyoo kanarraati maal hubanna yoo jettanii anamma yeroo baay'ee tiktokii na fayyadamaa, instagiraamii na fayyadamaa, feesbuukii na fayyadamaa, wanta na fayyadamee hin jiru appilikeeshinii na fayyadama. Nan laalas dhugaa dubbachuu. Amma amantii warra amantii tiktokii irratti fakkeenya fudhadhee warra amantii musliimaa hojjetan faarfannaa isaaniis haa ta'u. Waa'ee amantii musliimummaa sun kan ibsus haa ta'u yoo hojjetan laayikiin isaanii yoo xiqqaa yoo baay'ate yoo bakka wanti sun akka wanti nama sunii guddaa yoo ta'e 10,000 sheerii midhaanii homtuullee jiru isaan agartu. Akkasuma amantii kiristaanaas hodhaite. Amantii kiristaanaa irrattis namni tokko gaafa dubbii sagalee waaqayyoo dubbatu akkasuma immoo gaafa faarfannaadhaan viidiyoo hojjetu yoo baay'ate 10-20 yoo baay'ate laayikii 1,000 argata. Isinii galee garuu lafa sirbaa lafa wacaa lafa biyya lafaa yoo dhayne immoo jechuudha. Meeqaatu argamaa? 500,000 5,600 dhugaa dubbachuu viidiyoo maakii kana maafanas bukkee kaa'ee isinitti fakkaata. Sirbaa daqiiqaa 17 hojjettee jechuudha. Miliyoona tokko viyuu miliyoona tokko ilaalamee. Wantichi wanta biyya lafaati laa isinii galee. Wantichi waan biyya lafaati. Viyuu bicheen miliyoona tokko. Dhugaa rabbi. Viidiyoo isa kana moo argataniittu? Dubbii sagalee waaqayyooti kan lallabamu. Lafa kana dhagaa kanarra jilbeeffataniiti kan isaan lallabaa jiran. Viyuun isaanii jechuudha. 8,000 sheeriin hin jiru. Sadii isaan koomentii isaanii immoo akkasuma 300 fi waan ta'e. Kanarra maal hubanna miti? Isa kam keessa jirra? Maal fakkaata? Jennee of ilaaluu qabna. Fakkeenya feesbuukis ta'e wanta fedhe yoo ta'e gaafa waan tokkotti seentu akka amantii keetti yookaan ati kiristaana taate kan amantii kee kiristaanaa na amantii kamittuu kootu amantii kiristaanaattis kootu amantii musliimaattis kootu ati kiristaana taatee musliimaatti yoo dhufte ha musliimaatu lallabamaa jira yoo ta'e namni tokko kan musliimaa irratti sagalee waaqayyoo musliimnis rabbuma tokkicha kan amanu kiristaanis waaqayyuma tokkicha kan amanu garaagarummaa qabu. Garuu inni musliimni gaafa san kiristaanaatti yoo dhufe laayik godhee sheer godhee yoo darbe rakkoo maal qaba? Akkasuma inni kiristaanis immoo isa dubbii sagalee isa musliimaatti yoo dhufe sheer yoo godhee laayik godhee yoo darbe rakkoo maal qaba? Garuu warri kiristaanaas warri musliimaas sirbatti yoo dhufne laayik goone koomentii goone dabarra. Achumaan maal ta'a qalbiin keenya achumaan qalbiin keenya ta'a. Isinii galee sirbicha gaafa laallu qalbiin keenya achumaan hin ta'a.
Garuu warri biyya lafaa itti citanii sirba isaanii waan barbaade hojjechaa oolan ittiin faradamu amma Waaqayyo isaan yaaddatutti. Nutoo warri amantii keessa jiru, warri dubbii sagalee Waaqayyoo hubanne, warri musliimaas, warri amantii keessa jiru, warri itti guddate, warri itti jiraate maaliif hubannaan akkasii dhabamu? Inni kun koo waan biyya lafaatiin darba. Wanti biyya lafaa yoomiyyuu taanaan har'aaf mul'ata, har'aaf hin bareeda malee hunduu bada. Fooqiin kun mee waan biyya lafaati. Makiinaa babbareedonni kun mee waan biyya lafaati. Warqiin kun mee waan biyya lafaati. Fooqiin kun yoo baay'ate waggaa meeqa jiraata? Waggaa 30, waggaa 20 jiraata. Garuu hin jiga. Isa yoo baay'ate. Makiinaan yoo baay'ate ji'a 5 ji'a 6 teessi. Hin baddi. Waan biyya lafaa waan taateef. Warqiin nuti harkatti mormatti naqannee deemnu kunoo hin bada. Ji'a 3 ji'a 4 gaafa uffannee dammeessaa. Wayiin hattuu nurraa fudhata. Hin bada. Maaliif waan biyya lafaati. Wanti biyya lafaa silas waan biyya lafaati. Yeroodhaaf har'aaf calaqqisa. Har'aaf bareeda malee boruun bada. Fakkeenyaaf amma dubartoota babbareedoo ta'an yoo laallee fudhanne hidhiitti dibatanii, ijatti dibatanii, as kullatanii, achi kullatanii faa jedhanii ba'u ganama. Galgala deebi'an immoo irraa ba'a. Maaliif dafqa keessa ooluu bakka waa baay'ee waan ta'eef irraa bada. Maaliif waan biyya lafaati gaa ammuma bareedaa hin bada. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo musliimas ta'e kiristaana hin badu. Dubbiin sagalee Waaqayyoo yoomiyyuu bara baraan jiraata. Wanti lafa kanarraa badu, wanti lafa kanarraa hundumtuu bada. Garuu kan darbee jiraatu immoo dubbii sagalee Waaqayyoo qofadha. Isinii galee? Kanaaf keessi keenyi hammam ofitti gaddinamee gaafa dubbii sagalee Waaqayyoo dhufnee isa asoolee iskirongolii gaafa dabarree gaafa isa musliimaattis dhufnee asoolee haxoonee gaafa bira dabarree gaafa sirba isaa jiraatee wanni jedhanitti immoo gaafa dhufnee teenye daqiiqaa 10-20 teenye laalu sun keessi keenya akkam nu hawwaqisu. Yaa Rabbii. Amma waa baay'ee argaa ol tokko konkolaatis waa baay'ee argaa nuudha. Garuu bakka yarichatu dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos waan gaheef namni dubbii sagalee Waaqayyoof iddoo kennuu didee waan biyya lafaa duukaa fiigaadha. Kanaaf obboloota koo maal isiniin jechuun barbaade seetan. Wanti biyya lafaan darba. Lafti gaafa barii gaafa kaanu fixeensi barii margi yoo ramnee kaanu fakkeenya baadiyyaatti margi barii lalisee bareeda. Sa'aatii 6 guunnaa sa'aatii 7 guunnaa aduun gaafatti bahee immoo coola gee mataa buusa. Akkanuma jireenyi biyya lafaa kun hin bada. Har'aaf bareeda. Har'aaf dhumni ijammarri isaa gaarii nutti fakkaata. Garuu dhumni isaa abidda bara baraati. Kan ammoo ooluuf immoo maal gochuu qabna ree? Wanta arginu keessattuu bara kana sooshaal miidiyaan toleera. Bakka dhalli namaa hundumtuu sooshaal miidiyaadhaan wal quunnamee jira sila ta'eef. Kanaafuu gaafa dhumnu amantii musliimaas ta'e amantii kiristaanaas jajjabeessuu. Akka namni sun dubbii sagalee Waaqayyootti jabaatu. Akka namni sun gara mana Waaqayyootti jabaatu. Gochuu qabna malee jajjabeessuu qabna malee nus waan biyya lafa warra amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf sirba yeroo eeggada kana baay'ee tokko hundumtuu agartanii TikTokiin, Feesbuukiin maraachaadha. Isa qofa. Warra achirraa immoo sirba warra kam nama ajaa'iba. Egaa kun maalirraan kan ka'e of wallaaluu jireenya isaarraa qofa jiraachuu sabaruu keenyaaf yaaduu dhiisuu waaqa keenya uumaa keenya fuulduratti ilaaluu dhiisuu kaleessa lafa kamiin kaasee har'amoo lafa kam jirraa borummoo eessa geenya jennee yaaduu dhiisuu hanqina yaaduu keenyarraan kan ka'e
Amantii musliimaa keessa teenye sirbina, amantii kiristaanaa keessa teenye sirbina. Kuni uumama mataa keenyaaf jireenya bara baraan wanta jireenya keenya keessatti wanta lafa kanarratti hojjennu gaarummaas ta'e yaraa wanna fedhe yoo ta'e illee guyyaa tokko olii nuuf kennama. Har'a waan barbaanne jechuu dandeenya sirriidha. Namni na argodhee wanta barbaade gochuu nan danda'a. Namni keessa qommee garuu firdii koo guyyaa tokko nan argadha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade obboloota koo Waaqayyooti adaraa keessa. Amantii musliimaatti so'utti, amantii kiristaanaatti so'utti. Waama dubbii sagalee Waaqayyoo kan dubbatu jechuudha. Waama dubbii sagalee uumaa keenyaa kan dubbatutti dhuftan taanaan laayikis godhi, sheeris godhii fi koombiliinkis godhii fi koomentis kennii fi jajjabeessii darbii nama sun. Maaliif daqiiquma lama sitti fudhata. Amma sirba sun jala teessee barreessituu sitti fudhata waan ta'eef jechuudha. Iddoo kamimmoo jira bu'aan achi jira. Dhuma keenya sagalgalaa. Nus amma yoo sirbuu baanne warra sirbu jala deemnee koomentii yoo laannu warra sirbu jala deemnee laayik gaafa laannu qixoo isaaniiti. Nus gaafa sirba isaanii dhaggeeffannu hawwaa jirra waan ta'eef. Kanaaf isaanuma faana tokko garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Of ilaaluu qabna. Ani kam keessan jira? Eessan jira? Maal hojjechaa jira? Dhumni koo maali? Jammarri koo maali? Kaleessa eessaan dhufe har'a eessan jira? Jennee of ilaaluu of madaaluu nurra jiraata. Sirii galee of madaaluu qabna. Kanaaf amantii musliimaas ta'e amantii kiristaanaas. Okay. Nagalatooma.